naaf ka'uu dide qaamni saalaa koo jedhanii kan dhufan namoota hedduu jira. Na torban kana irratti keesiin kun baay'achaadhaaf hin dubbadhee egaa araadni kun araada baay'ee cimaadha rakkisaadha. Keessattuu dhiibbaa garaagaraa namarraan geessuu danda'a. Inni guddaan dhiibbaa inni geessu keessaa tokko miira gaabbii keesseen namni of ceepha'uu danda'a. Lammaffaan immoo even rakkoowwan garaagaraa keessattuu yeroo fuutan yookiin dubartii bira geesse yeroo bira geessanii qaamni saalaa ka'uu dhiisuu yookiin rakkoo dafanii dhangalaasuus ta'uu danda'a. Kan biraan immoo even hanga dubartii jibbuutti namni tokko yeroo ofiin of gammachiisu completely yaadni isaa isarra taa'a waan ta'eef dubartii bira gaafa ga'u rakkoon garaagaraa kan isa qunnamu baay'ee isaanii jira waan ta'eef araada kana keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota araada kana keessaa isin baasan gochuu barbaadu. Kanaan wal qabatees rakkoowwan kan biraas yoo qabaattan gaafachuu dandeessu barbaadu. Amma Itoophiyaa keessatti wanni akkasii kun ni mudata Itoophiyaa keessatti jennoon rakka sana fakkaata. Kan si dhufu ijoollee waggaa 13 jalqabee amma jaarsa guddaatti amma jaarsa nama waggaa 40-50 kan rakkoo kanaaf saaxilamu jiru baay'ee isaanii jira. Innaa kan dubartootatti dhiyaachuu sodaatan jiru, kan immoo konfidensii dhaban jiru, kan immoo fuudha sodaatan jiru. Galee miti yookiin dubartiitti dhiyaatanii fuudha sodaatan jiru. Egaa miiradha. Namni baay'ee rakkoo kana yeroo tokko lama keessummeessuu danda'a. Miiradha. Miira isaa fakkeenyaaf keessattuu yeroo jaalala fageenyaa kanaan namoonni bilbila yeroo haasa'anii bilbila isaaniirraa fiilmiiwwan poornoogiraafii garaagaraa kan ilaalan jiraachuu danda'u. Dubartii garaagaraa miidiyaa kanarraa arganii wantoonni miidiyaa kanarratti gadhiifaman baay'ee isaaniis immoo yoo ilaalte selektiivii miti. Ijoollee waggaa dargaggoonnis dargaggootaafis hin dhufaa yeroo waan tokko argan jechoota garaagaraa miira saalqunnamtii nama kakaasaa yeroo dhaga'anitti wantoonni akkas akkasii dhiibbaa geessuu danda'a. Egalee kanaaf kun immoo deemee dhiibbaan booddee miidhaa qalbiidhaa fi akkasumas immoo gaa'ela hariiroo jaalalaaf hariiroo gaa'elaa keessatti dhiibbaan ni geessisu guddaadha waan ta'eef kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhageettan kaadhiironni araada warri araada kanatti seene kun of eeggannoodha. Warri araada kanatti seene akkamitti keessaa bahuu danda'a? Tole baay'ee gaariidha. Namoonni araada kanatti seenan akkamitti keessaa bahuu dandeessuun waan gaariidha. Tokkoffaan yeroo baay'ee qofaa dabarsitu yoo ta'e qofummaadhaanii mana keessaan baatan yoo ta'e qofummaan rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef yookiin wanta isin gammachiisu hojjechuu sochii qaamaa gochuu ta'uu danda'a wookii gochuu ta'uu danda'a namoota hiriyoota itti dhiyaatanii wajjiniin yeroo dabarsuu ta'uu danda'a hojiitti sammuu keessan biizii gochuudhaan waan garaagaraa hojjechuudhaan waan kana keessaa bahuudhaaf yaaluudha tokko. Lammaffaan immoo fakkeenyaaf keessatti yeroo kophaa teessan yookiin immoo yeroo shinti shaaworii galtan dhiironni baay'een yeroo gaafannu shaaworii keessatti jedhu kaan immoo yeroo qo'i xiqqoon eegi yeroo shaaworii galan ta'uu danda'a. Yeroo kana miirri kun itti dhufuu danda'a waan ta'eef yeroo akkasii muuziqaawwan amantii fa'aa kilaasikaallee akkasii banadhaafa ta'a waan maaliif yeroo baay'ee akkasiin gorsina nuti. Yeroo qofaa teessanii mana keessa qofummaas itti dhaga'amu yookiin yeroo shaaworii galtanii kilaasikaala yookiin muuziqaa amantii kan zuumaas ta'uu danda'a kan warri pheenxees ta'uu kan ortodoksiis ta'uu banattanii yaada keessa waan biraadha gochuu. Kan biraan immoo saayitiiwwan garaagaraa bilbila keessan ilaalaa fakkeenyaaf saayitiiwwan poornoogiraafii fiilmii garaagaraa ilaaltu yoo ta'e bilbila keessa irra saayitiiwwan kanneen buloog godha. Wantoota isin gammachiisuu danda'an godha. Waan kana keessaa bahuudhaaf murteessaa. Tokkoffaa dhiibbaan isin irraan gahu wanti kun dhiibbaa akkamiin irraan gaha gara fuulduraatti jireenya koratti maal gaha kan jedhu yaaduudhaan kana keessaa bahuudhaaf yaaduudha. Inni kan biraan immoo furmaanni jiru fuudhuudha. Yoo dandeessan fuudhaadhaaf. Jaalallee yookiin hiriyaa keessanii wajjin wal quunnamtii saalaa yookiin haadha manaa keessanii wajjin wal quunnamtii saalaa gochuudhaaf filachuudha. Wanti kun deemee booddee dhiibbaa guddaa isin irraan gahuu danda'a. Dhiibbaan isin irraan gahu immoo baay'ee salphaa miti waan ta'eef haala kana gochuudhaan of to'achuun hin danda'amu. Araada kana dhiira qofa qabamaa moo dubartiillee ni qaban? Baay'ee gaariidha gaaffii keetiif galatoomi. Araada kana keessa galanii dubartoonni yaalamnu bira dhufan baay'een isaanii jiru. Even araada kanaan qabamanii dubartoonni nu bira dhufan jiru. Even amma dubartoonni hundaa'uun keezii hin daganne tokko fedhii kanaan garmalee qabamtee even amma qaamni ishee hollatutti yoo waan akkasiin gootte yoo ofiin gammachiistu amma qaamni ishee hollatutti kan ga'ee jira. Araada kanaan dubartoonnis baay'inaan dhiirarratti baay'atu malee dubartoonnis araada kanaan baay'ee qabamuudha. Wanti kun of gammachiisuudhaa fi qaama isaanii yookiin immoo naannoo feexee qaama isaanii of gammachiisuudhaan of gammachiisuuf fudhachuudhaaf kan yaalan jiru. Kun immoo deemee akka isaan akka of gammachiisuuf of tuttuqan. Qubaan of tuttuqan kun immoo
Kun immoo haala kamiin jechaa jiru maal isin godha dhiisaa hin barbaachisu. Kun immoo bakka akka isaan dhiira jibbanii akka isaan dhiiratti hin dhiyaanne yookiin immoo akka isaan dhiira hin barbaanne ofiin of gammachiisu waan ta'eef kana kanaaf saaxiluu danda'a jechuu barbaade. Amma osoo akka carraa ta'ee warri uftutu kun lamaan wal fuudhe carraan jara kana lamaanii akkam ta'a doktor? Intalli haraaraa suusii araadaa waan qubaan uftutu kana qabduu fi dhiirri tokko shanee jettan qabu kun yoo wal fuudhe carraan isaanii akkam ta'a? Akka doktora tokkotti. Egaa carraan isaanii tokkoffaan araada kanaan qabamna dhuguma isin jedha baay'ee waan tokko mudannoo bira tokko sitti hima. Erga fuudhee waggaa 10 namni wayii ijoollee qaba, haadha manaa qaba. Kan isin dhibu nama guddaadha. Guyyaatti yeroo 2-3 dhokatee even mana hojii fa'aa cufee suuqii wayii qaba cufee achuma keessatti ofirraa baasee konkolaataa fa'aa ta'uu miirri kun itti dhufee yookiin immoo fiilmii fa'aa wayii ilaalee gaafa itti dhufu ofirraa baasa. Sababa kanarraa kan ka'e haadha manaa isaa jibbe. Haadha manaa wajjin quunnamtii saalaa gochuun barbaadu. Irraa galagalee rafaa wajjii lamafaatti yeroo tokko. Yeroo gochuuf yaalu immoo qaamni isaan ka'uuf. Maaliif namni tokko yaadaan already namni tokko yeroo ofii ofiin ofirraa baasu kompiiliitii hormooniiwwan sammuu keessaa keemikaalonni sammuu keessaa baay'inaan hin maddu. Kun akka inni itti gammadu godha. Nama kan biraa bira gaafa deemu yookiin qaama lammaffaa bira gaafa deemu qaamni isaa akka duraatti ajajamuuf dhiisuu danda'a yookiin ka'uuf dhiisuu danda'a. Kun tokkoffaa namoonni kun yoo walitti dhufanii lamaan isaanii wal gammachiisuu dhiisuu danda'u. Tigalee innis dhokatee waan biraa gochuu danda'a. Ishee dhokattee waan biraa gochuu dandeessu. Gandeessi yeroo kanatti gidduutti wal dhabdiin dhufuu danda'a. Wal jeequun dhufuu danda'a. Gargar boon dhufuu danda'a. Kanaaf rakkoo akkasii qabdu taanaan yaaliin xiinsammuu gorsi xiinsammuu yookiin immoo eksersaayisii nuti ilaalluuf jira wanti isaan akka isaan godhan. Mana yaalatti yeroo dhufanii yeroo dheeraa wajjin qabaanna assaayimentii ilaalluuftu jira. Yookiin wanti isaan hojjetantu jira kana godhe taaskii ilaalluuftu jira. Taaskii kana torban lamatti ji'a tokkotti hojjetanii dhufanii haala kanaan kan keessaa ba'anii jireenya gaarii jiraachaa jiran namoota baay'ee jira. Amma already keessaa ba'anii viidiyoon hojjedhallee daawwatanii namoonni hedduun kan dhiisan baay'een isaanii jiru. So kanaaf kun gaarii miti isinii jechuu barbaada. Galatoma ulfaadha doktor galatoma. Imbadina wala gara karaa zaman laayii. Wala gara yeroo biraa sunna akkatti imbadina dhugaadha namni itti gaafatamummaa gaafa namatti dhagahamu biilii ta'a yeroo tokko uummata keessan warra miidiyaa irratti waggaa dheeraa isin beeku kanallee jalaan badina namoonni gaafii baay'ee kaasutti jiru ana tokko carraa ta'e amma sa'aatii kana booda bakka deemu wayii qaba. Yeroo kottaa wal agarra yeroo biraa akka wal agarratti ijoollee gastii galchee gaafii qaban isin gaafatan abdii qaba yeroo gaarii qaba. Galatoomaa asii immoo biyya Arabaa yookiin biyya biraa deeman dubartoonnis dhiironnis wanti na bira dhufanii keeziiwwan na bira dhufanii na muddachaa jiran keessaati ijoolleen baay'een viizaa piroosesii erga jalqabanii booddee yookiin erga birrii kaffalanii booddee meedikaalaan ijoollee baay'ee kufa. Tarii isinis gaafatanii ta'uu danda'a. Cooftoo qabdaa, vaayirasii turuu qabdaa, dhibee shimbiraa qabdaa namoonni baay'een isaanii kufan jiraachuu danda'u. Dursaniitu piroosesii kamiyyuu hin jalqaban namni hundumtuu birrii kassaruurraa fayyaa isaatiifis ta'ee qorannoo barbaachisu meedikaala yookiin immoo cheekaappii dursee namni of gochuu barbaadu kilinika keenyatti dhufee nu biratti ilaalamuu danda'a. Dhufee ilaalamee erga baree booddee yoo wanti yaalamu yoo jiraate yaalamee erga dhibeen isaa keessaa badee booda deemee meedikaala galee onlaayinii galee baay'ee bareedaadha. Namoonni qunnamuu barbaadan keessaa nu quunnaman isin jechuun barbaada dhufuu barbaadan immoo magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna.